يا رب أنتي لميرا كتير ربنا جانا قلت آمين يا ربي سنتي آمين وان بينا ما بربادة يا رب ودن راكبة بيتين يتنا تا إشي غيث بربادة يا رب آمين بيتين يا ربنا جانا وأقول آمين صدق يا رب نوافيس آمين يا رب صدق يا رب نوافيس آمين خبد رب نواملس آمين خبير ربنا وأقول آمين بينا جانا وأقول آمين خمسكين يا رب مسكين مرة هباس خوات أبي رب تخني آمين رباس الله يساباس آمين الموت أبي رب الموهنو آمين خوات أبي رب ولا تاس آمين خوات رب لنا جانا وأقول آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتامر كنجنو رياض سفاجينيا كرومات ألقاني تجد ماتينيا أتشنغان كبودي موكو فاجينيا يوم بكا مugenya وانا الرحمن بريفيان إسان الراجرات ورحمني جتن كمله دبين قدان سوان قلبي نما قبو بقدان ستوكا بكنغ ورحمة الله وبركاته يا لمي فوق تمت نجيني كي جسن هكا كبو إنما كيسن وكان متفيا كيسن نجاها الحمد لله رب العالمين نجاهوتي الراب الحمد لله في الذي كيسن أبدا بسجاك الجمع قالوا ركول لميكيا ركول سمكيا نقول كيدر كوانا كتاي جناني سياليكم الإسباب الجوفي يا واسقو بكا كينا دماسوا يا أمة غاري أنا كيا دماس بككم لكنا رب النها كاسو فرع المان ما كان توفو لغاري كبان فولي جرار راتين وفنن غاري كبان الجوزي كاناتي الدنيا هرغار تجولان كانما كاسوس كانتي مالي إلمانا مانتي ilmi nama wanti gara jabata garuu rabbiin nu gara namatti jabatu nama gosii kanaatti kan tokkichisa alaafin ta'ee jiru alaafi rabbii malee laafin ilma namaa kan hin jirre namoota baay'inaan addunyaa kanarra jiran kan duraan darbanis kaa'ammaattis tokkicha isaati alaafi namoota kanatti guddaadha tabbaa qabeenyaatti jedhee eddan baasu rabbi ati rakkataadha ati aafiyaan qabdu jedhee eddan baasu hundayyuu ija tokkoon ilaala garuu ilmi namaa asitti jechuudhaani ijame kan wala dai ina umma dai umma kasa chudan debi gabe kana isini fidebisa amri wa mundatu rabbi to ademsisa inni guyya u fi fide wa tasisa guyya u fi fide wala bagasisa baka u fi rakina wal kode rakko gesite mor kode walate kan guyya ba se rakko rakko no bakan ne biya ba ne sarata sette te makka biya kenya ke disatti yo akkamakkamte yo malu wajje yoo akka murakan keessaalee fachuutiin keeshaa hin affanne jechuudha. Wayyaa masii kan mul'ii marfeedhaan bakka 20 bakka 30 danda'e uffanne malee garuu biyya Saudi Arabiyaa keessatti ilmi namaa jechuudha utuu nama jedhamee waamu dargaggeessa yeroo ammaa keessattu humni biyyaa humni sabaa jechuudha. Feestaalii uffatee qaama qullaa ka'ee jechuudha addunyaa guutuu argaatti. Inni darba bara guyyaa tokko darba guyyaa tokkoof seenaa hin dagatamu kan hin dagatamu jira kan hin dagatamu jira yoo akkam ta'e seenaan biyya Saudi Arabiyaa keessatti hojjetame galmeen seenaa isaa jechuudhaan warreen dubbisuu beektanus warreen katabuu beektanus adaraa jechuudhaan seenaa kana galmeen isaatii lafa kaa'u guyyaa tokko dubbannaa yoo rabbiin nu jiraachise. Qooda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataa nu dhabnee garaa nu gubachuun ammatu dadhabnee baafannee himachuu garuu hojiin rabbii hundinuu gammachuu rabbiin kan argatu kunoo kana jechuudhaan kubzii tokko goggogaa isaa beektu argaa jirtu bismillah nyaata jechuudhaan kubzii kana nyaata jechuudha isaayyuu yoo argatan kan tokko argata ganama tokko argata guyyaa tokko argata kubzii gogaa kan bishaanii jechuudha nyaanni dhibeetti gara walitti jabaatanii nama jechuudha ofii isiitii nyaata darbatti zubbaatti garuu namni keetti akkamitti waan yoo bineensa yookiin immoo humraa ta'e jechuudhaan lammiin keenya kabajaa ta'e ilmi namaa kabajaa dhabeeni akkanatti namni asitti taphate feestaalii uffata kubzii goggogaa musii kana kan torbee tokko yookiin kan ji'a tokko nyaata itti maayini karaa waa abbaan jedhamne beektu sa'aatiitti nyaatanii darbitan irra darbe yeroo
Akkanaan keessan sa'aatii sana jecha hoggaaraan ofii isaatii hin iyyan sa'aatii sana nyaatanii akkamisan godhe. Nama quufa argetu beela arga. Nama immoo ofii beela'eetii beela namaa beeka. Garuu warri shamarran keenyaas warri dhiira keenyaas kan rakkoo lammii keenyaa kana dubbatu jira. Kan rakkoo lammii keenyaa kana dubbannee jira. Hojii isitti nagaamu. Isineen ani eenyuudhaan gaafadhaani. Rakkoon irra suuqii Arabiyaa keessa ga'ee nu bira ga'uun hin godhee ilaali. Baay'ee beektu namummaa kee ilaalaati. Hareenyu na caala jedhanii kan nama caalu rabbii tokkichaan maal inni beektu utuu warra na kaatanii nama tokko jaallattanii guyyaa kaatanii tokkis haa ta'u maalis haa ta'u footoo lama sanaatiin rabbii duuniyaa irra guutuuni garuu akkuma lammii keetii rakkinni lammii keetii gara feestaa jabbatee ta'aa jiruuni obboleessa keetii barra obboleettii keetii barra malee keessa jiruuni malee nama biraa yoo keessaa biraa miti beektanii obboleessi koo garaa haadha keessaa wajjin ba'u miti barra oromummaa walirraa kan yoo amantiin keenya garagaraa ta'e namni oromummaa walirraa qabu fa'aa kun dandeessaa ofirraa ta'uu dandeessaa oromoo gahee dhabtee waan kun ta'e adarawwan danda'amsa sanii dhaamu warreen sagalee koo kana dhageessanus warreen nageenyes peejii kamiyyuu ta'u jechuudhaan waa'ee lammii keenyaa kana guyyaa tokko guyyaa lama dubbannee kan dhimma ta'u ta'e tokkuma tokko wasti walitti aansine yeroo dubbannuuni miidiyaan deemu miidiyaan immoo maal jedha beektu maayini wanni kun eessatti akkas ta'aa jiraa jedhee iyyaa kan mul'isu jechuudhaan sagaleen argata jechuudhaan maayini namni guddaa hin namni xiqqoonis nama jira kanaaf yaa lammii qabu nuti waliif gaachina nuti waliif gaaddisa faanii dhimee gaaddisa onnee gaaddisa sabbuu waliif ta'an adara bakka jirtanitti rakkoon ilma namaa kun isin qaqqabu ana amma feetii suudii arabiyaa jira ilmi tokko hin nyaatan dhuunfaan waa biraa bitachuu miti gara jedhamu kuuzii motan malee waa biraa miti gara bitachuu gadi godhu masala gamma ta'een gadi ba'an akkaataa as dhiibbee konkolaa qabu anis ka'ee qabamaan boreessan naqa ijoolluma namaa as illee kataa jiru kanatti naqee dabalamaan utuu akkasii dhimmoo tokko tokkoon kunaan illee dhumaa jirraa utuu nachi keessaa furmaata argatiin siitti dabalamaa jira yoo si immoo sagalee mutanii uummata kanaaf rakkoo kana keessaa baatanii namni durii koo hin qabama hin gaya yoo danuu ture wallaahi jedhu wasin ta'uu bara rakkoon immoo biyya Saawudii keessatti qaqqabe biyya Faa jedhamte fayyaa ga'uuf hin maluuf hin deemaan maa inni waan tokko hojjetanii kun yoo kan hojjete biyyi beekamaa kun nummumaa dhidhiibne jedhe biyyi kun silaa biyya jaallatamtuudha biyya Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eebbisanii biyya kabajamtuudha biyya hundaan beekamtuudha kanaaf adaraa walii fayyaanuuni balaaxaa irra jechuudhaan balaaxaa akka inni beektu ilaa nama fadhayyuutti akkanitti nama baay'ee warra beeknaa argatu beekaa balaaxaa hosii gogaa karaarra jechuudhaan ilmi namaa jinaa ta'anii ilmi namaa siise jechuudhaan Ana rakkisu dha dhuunfaa. Ana rakkisu. Kanaaf yaayyoollee ilaalaa goonii tokko waan hin danda'an jechuudha nama ammaatti. Balaaxaan gaafa baatanii fakkaatan balaaxaan beekuu hundi keessanuu ilmi namaa balaaxaa basii kanarra jechuudha lafa qorraa kana balaaxaa rakkisee keessaa eeffatee jira. Walitti gargaaraachuu hundi waliif fanaan Oromummaa waliif qabaani miira keessa nama galcha rakkinni kun inni nama hin jenne hin jiru kanaaf rabbi isin rakkisi wareeraadhaaf rakkina keessa jiraatan waliif adamman waliif garaadhaan maal jedhan isinitti masiinuu hin beektu rakkoo keessa jiru hundi keenya rakkoo kana immoo beektu kanaaf yeroo gaarii qabaadhaati Emi era un chise dalla leggera, guardi, no.